kaayiroo amma waggaa lammataa jirti. Gaafa waggaa 15 yookiin waggaa 17 waggaa 18 kuweetii deemtaa jennu. Waggaa 11 fi 17 walii herreegi. A'uudhu billahi min ashaytaan namitti ilmoon garaa keessaa dhumateera wallahi billahi ilmoon garaa keessaa. Bisi yaa qajeelchuu yaa mucattiitan har'a us jedhii bulii adaba kan keetiin biyyiin illee walitti feeti ati mana madaamii keessatti waa takka illee hin argatu adaba. Isiin jedhadha fuula siidhaa irratti fuula keessa daa'imuma fakkaatti jettanuu fuuluma siidhaatti tiktokii irratti yeroon. Ati faateemu. Fuuluma siidhaa jirti malee gara gadi. Wallahi billahi isiin fiiltarii akka godhatetti malee namittiin inshallah fuula kana keessa siin jira akka wanti bira muddii qabdi. Kana jirti fuula keessa. Wallahi billahi fiiltarii tokko irra kaa'adhu anuu qanii tokko fiiltarii jari irra kaa'attu tokko irra kaa'adhe. Obboleessa. A'uudhu billahi min ashaytaan. Daa'imman waggaa 15 na fakkeessemi. Waggaa meeqaa gubbaa bakka inni na taageette. Waggaa saanuu godhaa jiranidha. Laa wallaa fiiltariidha malee. Wannaadhaan. Haqiiqaa. Amma gaamsaattu baay'ee dhufe moo ashittiitu kaayiroo dhufe? Wallaa maadari wanni haasawwame hin jiru ati godhadha. Biyyi baga walga'e gammachuu isaanii gammachuu. Obboleessa ati waan qabdu boru kaamelaa qabdu sooftii minaamini wala dhuuti boru laayitiin dhufanii. Amzaani mun jallata kaameraa kana baay'ee wayi. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kan kayak kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagi jiraatan kami malu rajatan. Sargiyaa hitti famzaa irra jira. Akkasii. Sargiin maashaallah dha miree malee. Sargiin graduation jennee. Baguma waliin jira gaate. Allah akkasii naara maashaallah irraa jenne jetta warra akkasanii wal gagga'u fedhullee rabbi waliin haa ga'u. Isaan illee rabbi waliin haa bulchu jennaan. Amin jedhee gaasum suusii yaamin hin jetture. Amin wallah. Nuski garaa baaraa kana jirru kana. Garaa keessa dhaarti sintira godha. Deema daasii dubbate. Yaame numee maal laayii kana. Gara deebiif meedara. Gara nu deebi. Suusii amin jee. Jaarsa qabdaa? Saree fuudha feeta. Saree. Fuudha feeta. Akkam? Simoo. Maali suusii dhiira taatee lama qabdi jedhani anuma fuutama. Allahu akbar. Anu sitti neeru muka nyaan. Heeru malee. Lakana badawa shamaatti liti. Bees keessa kokkaa gowa. Saara salami bagamaatti. Saara. Banne tokko akka ganna darbu qabu. Tokko jedhe jabba sagaleen keetu. Sagaleen gowa. Liti. Abbo maayikii sirra qaba. Suusii. Baay'ee haa ba'u ka'e. Abbaan dhiiruma gari jira miti akka hirriba irraa ka'een uduun bilchaane uduun basalin ofirrumaa qabaaf akkana godha akka erbee gamaa gamana dhayaabi. Dhiisi gaawwan akkasii. Abbo maal gochuu maayikii sirra kameeraa ba'u. Maarrawaas. Lala irraa kaasee Habiib yaa taphatu deemaa nama wajjin wal lolin dhiisi. Gowwaa nama rabsuun jaaladhaan. Arrabsuun barbaadu garuu nama rabsuun jaaladhaan. Abba gosti keessa indoomii buloo baay'ee. Maal akka dubbii maal jedhan taphachaa jira dhugaa. Laan qalladaan iyyuu jiran fuudha feetaa jedheen sin fuudhuu jennaa ikoon kaanuu sitti neerumuu jedheen.
Kanuma keessa arraba ofii gowwa haati wannaa ganda keessatti namaan arrabsuu barate sanatti hin jammare. Dhiisi Habibti ati galuu boodisi nama waliin gaarii mii namaa jira akkasuma taphan nama waliin jiru. Nama achi waliin jira. Inni fedha abba. Nama gowwa. Of jalaa Nama waan biraarraa taphatu jirra dhiisi waan biraa. Kanas baasee rabbuun jaaladhu nama arrabsuun barbaaduun. Ana sallaa fi iyyuu nu waan gizee tokko. Gizee tokko kanatti amma ashii argee Ani illee dhugaa rabbi laayivii illee garuu manum kan kee kana na kofalsiistee ol sitti lixee bicham jirta jedhee malee laayivii nama wajjin lixee hin beeku. Natti hin tolu baay'ee. Laayivii seenuu illee hin jaaladhu namaa illee wal arrabsuu hin jaaladhu jedhe. Na biraa adeema abbo nama ofiin lafaa ka'ee akka farda wanna nama yaabbatu jaaladhu. Namaa hootu walii jedhaaga. Bilooki godina isaa koofidhaan jedha deemeera na bira namicha hambaan irraa qabu. Namicha hambaan godaatti seera gara gara laara hama. Hojii keenya. Anaan akkasii jedhaaga mee oduun biraa maaltu jira? Oduun biraa hin jiru wallahi billahi maashaallah jarattii tana du'aayii godhaa fi amma afaan Oromoo buutee beektani amma Oromoon tun hadha akkana fuutee walii gadi hin deemti boru fuutee gad deebisti. Ana kan nuti baaru kiyyaan tokko wayii baranaa surree mataan baafadha jedhe maal maqaan isaa Ahmad Chuluddee. Haa baafatu amma hinoo isaan waraagaanii haa baafatuuti. Amma surree sun mataan akkamitti baafama? Haa mokkoruu gaanni akka baasuun isaatu jedhe maaliif beenare? Nagaasini faata akkam fayyaa keessani? Baga nagaa. Jira maaloo. Nagaa fayyaa. Aara maashaallah ashittii fi hamsaa maashaallah rabbirraa jaallatu dhugaa. Lama taanee ciisanii sadii taanee afaan. Dhugaa wagee. Har'a deemte moo har'a saafarte hamsaa bira? Hadda deemte meetu akubaara qabdii harkaa fuudha. Isitu dhufe addaa kaayiroo? Eekaa. Amma kadhaa wal barsiisanii dhageette. Uummanni kaayiroo sun mucattii nagayaa galaafachuu deemaam. Iskaa. Ayyootii ayyattota na galgala kana. Egaa achittiin siluma nikaa godhatte hidhatte waan ta'eef kan si rakkoon qabu. Kan naqee raqa sokkaa haadha faattee yoo achitti qaanqaane zimmeedhanii. Kan hin raqasan achitti. Ashittiin silaa nikaa godhattee hidhatte maan rakkoo qabaree akka musliima keessanii ittiin beeku gaarwani. Laa amma ashitti yeroo dhattu amzaadhuma bichaa dhungattedha. Haati faatee nama shan dhungachuudhaan rakabta. Nama jechuun nama tokko dhalata jechuun gaanam ofiis of kabajee maatii ofiillee kabaju bakka akkasitti girgirri mana yaasfalligin bas nama tokko bicha. Online argita tuutitu yoo sargii ajaa'ibaa gootee amma suusii nama as keessa teettu kun inshaalla Maammadoo Majiraa irraa fiddee beelloo itti gootu. Eessa jirtaati suuse? Namni faanuu sargite. Giddimaa harkisee kottotee fidaami wallaa billa mataa isaa guuteessa. Hojii keenyaa Amma argita wallaa amma sargii godhatan. Dhugaa. Godhan. Waaqayyo sana gargaaru baay'ee das nama jedhu dhugaa jechuudha. Zargiin jaraayyuun bareeda. Zargiin kaayirootii zargiin Dubaayin jedhama. Akkasuma gaariidha maashaallah rabbiin irraa isaan haa jaallatu. Wallati yaa maashaallah wajjilaa walirraa deemanii jari lachuu isiin illee findaa taadha. Inni illee maashaallah hedduu nama wannaatiidha. Jari lachuu hedduu walirraa deeman. Ani gaafa awwaala duraa obboleewwanis yaa dhugaa. Yaada maaliif akkas godhanis qoosama keessa jammarte si jammar bar jaalalli jaraa qoosama keessa bar ijoolleen ummannummaa wali qabee arrabsee jennaan bar jarri xiiqitti deebiftee gara jaalala dhugaatti deebiste malee dura walumaan qoosuttaan jirti jarri lachuu. Ani qoosaa yookiin miidiyaa ittiin guddifachuuf akkas godhu obboleewwan hin jedha dhugaa gisee duraa. Xiiqii keessa seentee akkas goote jarri lachuu. Akka miidiyaan guutuun dhiphatee isaanumaan kanaafuu hin ulfaata baay'ee tokko nama jenga.
An bara kasiliin baane Oromoon miliyoona 60 nama jaalachuun cinqii rakkoo gurguddoo akkuma inni jedhe amma uummanni kun hadha akkana faarsaa oolan barooduu isaanummaa waa takka jedhanii itti ka'an Hamzaan tana hin midheesse beektaa. Qanii haadha faatee tokko bari wanna ababaa ati reediin manaan bareechifachuu xaawulaa irra kaa'ee fuudhee itti kenne ta'uu wanna Susi ada beberapa duta yang muncatan dubin itu jadi Susi aneh sasane mi kan negara mu yani sehula aja ada shente dirji cap seteta kon negara mu ada gak sampai perjirasi Isaayyoo miti gara barna miti cinaa tokko chaasente cinaa lamaanuu disente bar mismaariin addaayyaa yoole duulaabuma guutuun mismaariin hiikkata ture. Rabbi baase sira halkan sanii way masirii fidamu ufii duulaaba namaa san La ilaha illallah. La wallahi bila haati faatii munuu bira dabarsite beekta. Nee namnummaan silaa jechuun silaa qaama qabdu dubartiin silaa qaama akkasii qabdu ufsattartii waan isii irraa deddeemu tokko godhatti. Amma surre sanuu surre silaa isiin furdo uffata gurraacha uffattee isii taphisa. Surreen tokko wallahi ruuza kun wanna beerre araba keeshaa ruuzaa argite guddicha tokko isa fakkaate surre san godhatte surre adii tokko. La ilaha illallah. Wallahi keeshaa ruuzaa. Nama akkasii immoo maal seete ilaaluuf biyya deeffama gadiitti qabisiin illee irraan bareedu. Maaliif uffanni gurraachi tuuttan garuu hin bareeda? Uffanni gurraachi maali beektaa? Qaama namaa qaddisa uffanni gurraachi. Abaayaa uffachuu qabdii jettee. Ammoo haga sa'aa 24 taap sheer godha koppile. Sirete ilkaa hoolotii takka tarakkabate takka illee rabbi itti fide ilkaan sanillee ay hoolaa san rabbi. Ya Susi, hojii keenya taateera. Wallahi ilkaa hoolaa sanillee rabbi rahmata isii haa godhu ilkaa hoolaa san. Haga sa'aa 24 sirete taaf godhaa jettu miidha waliin. Taatee ispoortiin hojjettu. Wala ispoortii hojjette barbareeda. Ay Susi, meeshaa gaadii si amma saatiin hirribaan geenye si bira. Susi, saatiin hirribaan geenye. Ani moo akka nama lakkoo da'ee diqaalaa arabaa tokko gamaa gamana naqadhee ciisee jabara akka wadala harree. Eessa jirta Susi? Ani wallahi Suudii jira. Amma raftarree sin Saawudii jirtaa kanaaf. Mashallah. Amma asaatiibii guddaa keessa jira beekta. Mucaan tokko wayii bargaaf tokko wayii naanni intanaa san nan beeka gara mucaa sun musliimuma maal jedhe sitti fakkaata asuma Hamzaa fi Hashitti yommuu wal fuudhan surree mataadhaan baafadha jedhe mucaan sun. Baafatu amma isaan wal fuudhan. Ahmed Culullee Baaleeti. Isaan amma gaa isaan wal fuudhanii surrii haa baafatu rekkaa baafatuun. Amma maal biiduma irratti naa dhufeen baafatu hin jaabarnaan laala. Jaalala jechuun akka isaanii tana jedhee bebera irraa haasaa ture. Laayivii seene. Yoo maashaallah dhugaa. Jaalala jechuun namni wal jaalata jechuun akka isaanii kana jedhaa ture bara. Eessa jira tan akkanaa eessumayyuu hin jiru dhugaa waaqayyoo darbee ta'e malee eessuma hin jiru. Wannoo sareen kun jedhi anuu tokko oromootaan baadiyyaa Fedhi kaashimee maaloo kan illee dhugaadhaan jaalala dhugaatiin sitti deemu hin jiru. Intanaadha beektaa si jibbisiisa keenya darbee yoo ta'e malee hin jibbisiisu ijoolleen keenya tokko. Alhamdulillah. Si jibbisiisu. Duuba isheetti nama hin deebiti moo Kaayirooma jiraatti qo'e? Inde kun la hiqaamaa qabdi barisiin firii biyyoonna hiqaamaa ofii qabdi.
bakka barbaaddetti deemuu dandeessi. Nin beeka ka firii qabdi nan beeka. Achumatti deebiti gama kaayiroo keessa lama ta'anii kadhachuuf ta'anii. Tokko faana fidee Ashittiin ji'a sadi caalaa kaayiroo ta'etti taana ana fidee gaggara galcha mataa isin saree. Hojii keenyaan Kaawwanuu hin dandeenye ka sa'aatii 24 keessa asirra taa'ee kadhatu isin illee bakka maallaqni jiru dhiiftee kadhatti. Lama maashaallah baala muyaatanyaadha walla muyaallee hin qabdi maashaallah uteela gonnaa daladdi kun koofee daladdi miti maashaallah. Halaa garagaraa waan adda addaa gaawwaa waliin nyaata gaawwaa waliin arabni nyaattu kana daladdi bar. Walaa mee haa kadhattu xaasaa maal jetta si mee walaa haa kadhattu ijoollee meteen ijoollee baalee takkitti miidiyaa kanarra teettee akkana kadhattu natti fida walaa mee haa kadhattu tokko isi riippoortii irra goonee mana galchina mee haa kadhattu. Tsiggee jechuu isaati mucaan jalaa kun maal jechuudha? xaasaa jedhe laa. La walla mee haa kadhattu ijoolleen teenu ijoolleen baalee takkitti laayivii teettee kadhattu hin argine walla mee haa kadhattu tokko isi riippoortii irra goona. Qatti jettee waan fudhattee waan darbatteeti haa deebitu gara Dubaay deemtee haa dalagattu. Deebitu amma eessatti gallakkisaa amma takkitti biyya san geesse gallakkisuun hin jiru. Akkan kadhanne laayivii irra baay'ee kan kadhanne. Suusi bakka an simbiraayin ba'aara sa'aatiin dhiibaa kiyya geera nagaa.